أبا جابوا جهازات وين دمي ما شاء الله تبارك الله ماشين بيتي بيتني ماشين اللي بتسوي فيديوز من ورا بيت أجي فدا أنا إن ولا يتوتني من ورا هي ردك سر ما شاء الله شبكة الله البكتة كلاسي تيجي بيتني أسوق وصندوق ماكينة كاكل وقت إن بالله فيجي كلاسي رفي والله ما شاء الله ده نماتي تولدمي ما شاء الله والله أنتو بريدة يا والله congratulations bakka magarte hojii gaarii milkii آمين آمين إن شاء الله. كم وانا سنه مقاوم فيديو كي كتمرار أجي فدا अगर क्या मतलब जाओ किलो कुछ किलो तो कुछ नहीं था मरे लपेसी खा ऐसा दिक्कत असके साउल बासना हाबू खाओ जितने देर असके साउ फूटे जो मुरु को फस के साफुना मुरु को फसी गले खमुर तमा को फशा के संगे तमा को फशा के देगा सुटम तुरसा गरीबा सु को कम किना तो उन हाला रिगे अलन शवा पास जवाब बाए भी जैसे गले والله الحمد لله بدام بس بلون جلدم بقى ده ستيرني قبل سيعمل كيس إن شاء الله كمل كيس يأكل إن شاء الله sudah tesa talabat أكل nama milka usia atas ما شاء الله nama tola والله بانغاري ده أما في الدير فتاي فرق أربعة ترى ما جرى شهادة مين مسديد الفرق والله بالله إنما بأين مسديد قارر كاو بسم الله جرى شهادة برضو ما شاء الله نمني لواي دابو كان أجي جت جرا ماشينا بترا دابو أجي جت جرا أوردوفتوت كان كيكة فيديو يورا باجر نمني أجي جت بچوان تكوته إم بربادن قارو وفنه كيسال لالله آتي بيزنس يو جمرو بيزنس يو جالته سوقي جمرو ده ميكا بيتني أنكو مرتمي أكمل مرتمي سوقي أمبا كيس نابته كافته أشكون سوقي بنتا إندن داو ما Mirsaki asit kerja, dufe maashinoota kan keessan illee ilaalee waa hundayyuu ilaalee adda baafate achi booda na bittanii maal waan ta'eef. Isinitti dheeressu maashina daabboo batira biyya kamurraa jiraatu ishee fayyada. Baasii irra wanta faayidaa qabuu fi wanta isin fayyadu keessaa isa. Har'a yeroo biyya ormaa jirtan kana maashina barbaaddan gatii guddii fedhe yoo bitattan gaafa biyya galtan gurgurachuus ni dandeettan deebitanii. Maashinni inni sadarkaa tokkoffaa gatiin isaa bu'een bu'us ni galee walirraa koppii ta'aa deema waan ta'eef sadarkaadhaan hojjetama. Ati tokkoffaa bitteennaan gatiin ati gurguratullee hawwu achii gadi musta'amalaa waan ta'eef xiqqooma achii gadi qannafamnee gurgurama waan ta'eef maashina bitadhaa galaa baasee walumaa galatti jechuuf. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii umma ajabni gani keessan badhaadhaa jirtu jabaatu. Mukayyifan dhaamsee ammallee sagaleen alaa hin jira garuu maal akka ta'e beeku sagaleen bakka kanaan dhabamu alaa kulli haali kilaasiitii jira kilaasiitii gattanii mukayyifa kiyya waan isiniin jedhu abbaa jaboo jaasahee viidiyoo koolii haasoyinee kazaan maashinoo inatti agarsiisee maashin isa iskiriin riikardii isinii waraabee kun as bira isiniif gaa'in laantanii achumaan inni isinitti haasayuu dhufee dammoo waan na gammachiise tokkollee isin himuu dhufee inni illee maalinni namoonni hedduun gara koomentii na barreessitanii ajaboo qaraatii seensisii ajaboo qaraatii qaraasisii ajaboo qaraas namoota hedduu koomentii akkasii na barreessu baasee galatooma ulfaadha. Dhugaa sa'aatiin qara'uu qabdu maaman amma sa'aatiin kun timirtii irrallee qaraatiin baay'ee wasaaniidha. Daa'imman yoo dursitee qaraatii qomatti fudhatte yoo dursitee qaraatii hubannoo qaraatii sirriitti qabaatte barumsi illee ni galaaf. Wallaahi wabillahi mee nama qur'aana haffaze ilaala barumsi qallaal hin galuuf. Amma madrasaa garagaraa keessa yoo argitan sheekolii qur'aana sirriitti qaraatee haffazte kadarsii barnoota diinii qabdu barnoota irratti barnoota saayinsii kanarratti tokkoffaa barnoon isaanii darajaan isaanii gaduu qaban gadi qabaman osoo warroon barsiistonni gadi qabdeeyyuu waan isaan muslima ta'aniifaa gadi qabdeeyyuu qabxiin isaanii gadi hin qabamu yoo ol ka'aa jechuudha. Amma maal isin jechuu barbaade walumaa galatti warri akkas naan jettee koomentii na barreessaa turtan sun galatoo maal fadha jazaakumullah khairan isii bichaa miti anillee nu barbaachisu hunda keenya qaraatiin nu barbaachisa maa wanti yemmoo yeroo sanatti bakka ani baay'ee cinqataa ture dhugaa dubbatuuf maaliif yeroo bira jiru bira jira gin qaraatii kan asii fagoo eessa erganii biraa deebi'anii booda addasii
Bakka yeroo illee badee jira beekanii daa'imman laazima to'achuun barbaachisaadha. Kanatu na dabbare ollaan immoo qaraatii wayiin jirti. Qaraatii injiraami lafuma kanarra misxaafii wayafanii daaraadha manni gana ijaaramu jira. Bakka ijoolleen daaramu kanarra ooltii qara'aniit maan galan akkasuma ijoolleen naannoo jechuudha. Guyyaa takkitti achi fidee maamaan jechuudha guyyaa takkitti qaraatii fidee jechuudha abbaa fidee deebi'ee. Kaza yoo maal jettu abbaa fidee biraa akkanas deebi'ee taa'ee. Ijoolleen hin qaraatii mitiire ustaaznitti qaraanii isaa akkana jedhe jennaan waatti jetteen jedhanii beeytanii kolfaan du'ee raasurii dhufee abbaan ajaboo jechuu dhufee natti hime waatti jettiin jedhe ijoolleedhaan kara barattee mooji waatii kana jechuu wallaahi wabillahi kolfaan dhumne gaafsan waatti jettee guyyaa takkitti san dhayitee sanuuyyuu fiigdee isin deebitee jennaan maa dhufte jedhe. Ma dhufte jedhee yennaa akka daftara qabattee ani barsirritti qara'ee dhufe naan jetti lakkiin qaraane been jedhee inni deemee deebise. Abba deebise na fakkaatan malee inni deebise jechuudha. Ol lama beeytanii bakka ittiin edaasii dabbare qaraatiin beeytu akkanatti fagaattee manarraa akkas deemtee beeytu jechuun namarraa nama faamilii mana keessatti raaddateettee beeytu. Kazaan caqafattee zawwu jettee amma luuxee qalbii na badde beeytanii bakka garaa na nyaatte kazaan meeqa dhaqee ilaala jedhee. Usma hojjetaa jiru bahee dhaqee ilaala odoosiin argin duuban laala beeytanii akkanuma zam jetteet maal laanta calliseetuma namatti hin kalooytu ijoolletti siit garuu daa'imman qallaan hin jaalatu gin ittiin siit ni gaafsan tamaam kazaan achi siqee jennaa ijoolleen na argite na laaluu eegallaan natti asiixee natti gadi baate kazaan Mehdiin hanje an barsirritti qara'aa jira bara gartee miti akkasitti qara'aa jiru ani barsirritti qara'e seerumaan qara'ee barnaan jette na duuka deemuuf kaatimmoo fi kazaan bakka mammatii dhufee si fuudhe ishee qara'e jedhanii amma nagalaa xiqqoo jettan duuba fiidee dhufte innaa baay'ee tulfaate kazaan hin dhiise baqqaan fuutuma inshaallah hin qaraati jedheet maan hin beekun garaan na dadhabeetti dhiisee biraa dhufe amma yoo amma ni na himu dhiyeenya kana manni sun sirraahee gibbiin ijaarramee manni sun tolfamee agamitti akka asaaddasillee naan galu'an maaliif jennaan anillee kadhufe ganaa ji'aa hin finne manni sun immoo ganaa lixxifirra jira daaraadha gibbiin haxiriin takka gadi ijaaramne garuu naasirri abbaan ajaboo yeroo natti himu wallaahi laazim gibbiin hundi ijaarramee naan jedhe gibbiin ijaarramee manni hundi tolfamee faa jedhee hammaamni hin jiran sila mannummaatu amanuu dadhabe garuu amane giddiman fudhe amma maamantii achi qara'aa jirti masgabaa seeran jechuun nama yuunivarsiitii irratti eebbifame jechuun nama yuunivarsiitii irratti eebbifamee dhufetu achitti qaraasisaa jira seeran jechuudha masgabaadhaan ji'aan birrii daa'imman takka akkas birrii yaga ta'een beekonni birrii wajabaadhaan jechuudha seeraan qaraasisaa jira seeran to'adhaa jedhaa jira maamantii akkasitti kun amma odda ganama deemtee zuhrii galtee misaa boodallee misaa nyaattee achitti deebiti jedhan argaan jiru anam dubbisallee hin jiru kaleessa bichaa galgala na dubbistee takkaa wajjin haasahee bakka abballee naga sunda yoo si argu na yaadatu isni galee warri dhiiraa kun uumamu isaanitti akkas sila aduu ana ta'e garuu sa'aasii argutti hin beeku gizee hundi bilbilee hoolaa ilmaamaa tan ta'e jechuu ni danda'a osoo inni as jiraatee anachi jiraadhe inni garuu hin qanna waan akkasiisan kadheetu gizee argadhuuf hin arganne qabaatte dhiise baqqaallee nama barbaachisa taanaan maa biraa deemi immoo arrafadhe dalaguu qaba ceesee zimmi jedhe nama qara'u jirti haalaan gaaf tokkoffaa dhaqxee qaraate jechuudha maannaan jette beekanii akkana tolgootee quba ka akkana jiru sun aliifa jette wallaahi ka akkana jiru sun aliifa jette guyyaa lammatallee maannaan jette huruuful hijaa'ul mufradaa jette jedhinaan jette na qaraasiste jedhinaan jette bismillah jedhi bismillah huruuful hijaa'il mufradaa akkasa درسي ولا والله وبالله جتشو مثلا قبتشو إسي نجارمي دسنا جدي جمدي جتشو قلبي انتو أنا ويده والله هيك تجمدين بيقول بقى وان فدلي هاتاتو جن أصو جزيتو كتوك يو دبرو حفتين تطلع هندبر يعني بيتين ديمون برباد جزيتو كتوك جن بقى عمل قول ريها قراتي جدي يون تين هنكرا أني وفران أرجل قافة جولتو ري أنا حبلتين تي قراتي ديني أستاذني كن أكنا نمسوسا kan uma bakka qaraatee jenne sini gale gaafa immoo guddadhee of beekee Saudi Arabiyaa dhufu gaafa isaan akkasi quraana qara'an an hinaafu sanfaa yaadadhe ka gizee ijoollummaa san yoo nuti akkasitti ustaazni nu rukuta jennee dheessinee faa araffannee faa qaraatii dinnee mana deebinu warri keenya nu dhiisu san wallaahi warri keenya nu dhiisu sirriin goone jedhee warri keenya komachaa ture jechuudha ufumaa kiyyaa ofitti haasa'ee waan fedhe haa ta'u yeroo san anaga fedhe ustaazni nama suusee maal jedhee warri itti nama tumuu qaban qaraatii
sanu badhe maamaatii kalaas tura garaana nyaatti gaafa isin dabbare dhiisi jedhaan abbaan bakka gaafa dabbare dhiisi jedha gin no gaafa dabbare illee giddiin deemuu qabdi maaliif laazima giddiin malee hin baratamu ilmiin kun ilmiin giddiin malee hin baratamu wallaahi billaahi na akkasi gammachuu qaba maamantii barattee maashaallah qalbiin si immoo maashaallah tabarakallah rabbiin akkanumatti si onni haa jedhu wanta akka qabatte gadi lakkisu wanta akka akkana sirra bu'e gadi lakkisu sa'aatiin siin qara'uu qabdu gammachuu guddaa qaba dhugaa alhamdulillah rabbil alamin natti tolee jira barnoota rakkoon qabu anu galee barsiisa anu galee barsiisa barnoota amman qaraatii haa qaraatu hoggaata akka haramaa jiru kana qaraatii haa qaraatu kanaafuu warroonni maamaa qaraasisi jaboo qaraasisi jettanii nasihaa babal'aa barreessaa turtan baazawee nuti nama kabaja koomentii nama kamiitu nu dubbisa ni arginu warra nu arrabsanillee warra nu qeeqanillee warra nu faarsanillee warra nu jaalatanillee hunda keessan ilillee irra haga onneen isin nu barreessanii koomentii nu keessa jirti akka hordoftoota hunda keessan isin jaalladha isin kabajaadha garuu amma warri nu arrabsitan warri nama arrabsitan ana arrabsoon jaaladhu maaliif nama arrabsoo waan ta'e arrabsoon jaaladhu ana bichaa fi miti immoo nama miidiyaa irra baay'is wajji haasa'u ta'uun argitan malee amalli kiyya nama miidiyaa natti hin fakkaatu isinii galee nama miidiyaa natti hin fakkaatu baay'ee hin qabu haraaraa miidiyaa kana isinii galee kanaaf baqa yoo namni arrabsallee jaaladhu baqa yoo isiniin taane madhiisaa malee nan arrabsinaachuu barbaadan mallee irra deebi'ee jechuudha wanni kiyyaan hojjedhu isiniin taane taanan dhiisa warroonni kuwwan warroota kabajuu hedduu waan qabuuf gaafa viidiyoo tokko nama 2 3 4 arrabse lafumaa sababa malee keessattuu waan isin aarsu keessa yoo sababa malee namni isin arrabsu isin aarsa bara sababa malee jechuudha yoo inni agaraan amma yuutuubii kana yeroo hojjettan isinii galee taayimii teettanii viidiyoo hojjettan yoo hin qabne waan taayimii dhabdaniif yuutuubii keessan akkana dhiisuun sirrii miti waan ajandaan irra jiru waan yeroo irra jiru waan haaraa ofiddanii qanabbartanii gadhiisuu qabda yuutuubii keessa laannu yoo gadi dhiisin yuutuubiin guyyaarraa viidiyoon gadi lakkifamin du'a deema kanaafuu gadi lakkisuun dirqama isinii galee kanaaf maybe an akkasi gad lakkisuu danda'a gaafsaan sanfaa dhuftanii namoonni waan namaan jettan isinii galee dhiisaanii waa'ee miidiyaa kan dhiisa bakka waan isinii ta'e bichaa dhageeffadha waan isin ta'an immoo hin tuqinaa akkuma kaleessa isiniin jedhe jechuudha na akkasii kanaafuu waan isin kabajuuf immoo koomentii keessa hin dubbisan unkan koomentii mana kiyya barraahuu miti kan mana ormaatti barraahuu ni dubbisan an uumuu beekan udduu miidiyaa kan rabbayee an koomentii na jaaladha baazawee yoo namatti illee haasuu riikardii caalaa barreeffama jaaladha gin amma hifadhe malee amma hifadhe namoota yaada dheeraa barbaadu kanaaf riikardii qaba malee ani bitaami barreeffama jaaladha barreeffama namatti haasaasanii galee kanaaf bakka barreeffama illee hin dubbisaani dubbisuus nin jaaladha kanaaf koomentii barreessuus nin jaaladha kanaan ta'eef obboleewwan tiyyaa galatoo maal faadhaa bakka wanti haaree na bira jiru kana maamantii na qara'u jirti na qara'aa jirti yeroo an galutti inshaallah na caalaa qaraati siinu yookaan na qaraasisti anuu amma ka qaraatiidhaaf akkasitti cinqadhee sirri qaraatii tana butuchee qara'uu qabu jedhuuf ilmaanumtiyyaaf irra caalatti wallaahi ilmaanumtiyyaaf bakka ilmaanumtiyya qaraasisuuf bakka manatti qo'achiistee yoo mana barumsaa argitu dasiniin jedhu bakka manatti ilmaan kan kee waa hubachiistee mana barumsaa yoo argitu das nama jedha na akkasii namatti tolalleedha haati madarasaa ilmaaniiti jedhan dhugumallee haati madarasaa ilmaaniiti kanaaf inshaallah nuti warri biyya ormaa jiru kunillee haa qaraanu haa barannu barnoonni keessatti barnoonni diinni tara hin qabu umriin gaafatu barnoonni kamuu umriin gaafatu barnoonni waa barachuu jechuun umrii nama hin gaafatu umrii kamurraa jiraattee barachuu hin dandeessa ati feetee jennaan taayimillee hin qabdu taayimillee hin dhabdu isin galee yeroo tokko amma barnoota balbala banee waan jiruuf tiisin alaa akkas osoo nutti jira barnoota saayinsii kana faa turgumii ingiliffaa kana faa waan akkasii kanneen faa yoo barachuu barbaadan fakkeenyaaf heerfoonii kaayyattanii silkii keessan duulaaba keessa keettanii hojjechaa heerfoonii bulutoozatiin barnoota barbaadan hordofuu hin dandeettan hifzii quraanillee akkasii hordofuu hin dandeettan ka irra deddeebi'ee qara'uu hin jira sheekonni waan ta'eef amma akkas inshaallah ordari godhadhee hin jira heerfoonii fi maayikii nama sanniin jechuudha na akkasitti haffazaa mana keessa deemaa bakka yeroo makamuu nama bilbilanii agartee haasaa heddummeessuun faayidii hin qabdu riyyoota wajjin illee dhugaa dubbachuuf namni aga nuyi haasa'ee hin jiru riyyoota wajjin qallaan hin naasoyu bilbilaan haga hojii geessuun walirraa cufannu turre garuu faayidii hin qabu bataami mataan na dhukkubaa turan mataan maa na dhukkuba mataan maa kun maa na dhukkuba jedha lakkaa
yoo haasaa heddummeessutu mataan isin dhukkuba isin hojii nu jalaa deemu san laaltanii haasaa heddummeessan isaa silkiidhaan mataan qallaan nama dhukkuba mataan bowwoon sijjama haasaa heddummeessuu irraa namatti dhufa daqiiqaa raaga ta'ee sa'a yoo guddate sa'a takka sa'a lama akkas haasofnaan guddaadha bakka sirriitti guddaadha yoo hojii feetannu ta'e nama sa'a takka irra hojja hojii mana kana jalqabnaan sa'a takka irra hojja sa'a takkaa sanitti yoo jalqabee xumura kanaaf haasaa heddummeessuun gaarii miti gaarii akka hin taane ana argan bakka mana kana keessa deemee hin hojjedhu yaa rabbi kiyya yoo haasa'u jechuun hin hojjedhu sa'aatii gattaa'ee akkana jedhu mana kana edaa bakka takka hin dambisne bakka san godhee jedhee baaf gaafadha yoo silkirraa cufadhu dhaqee yoo laalu godheen jira bakka san dalagee waan san dalagee yoo dhaqee laalu dalageen jira girrimna jedha warabbal kaaba saniif haasa'a isinii galee bakka hojii kan itti irraanfachuuf haasa'a gin dhiibbaa qabu bataam itti dhiibbaa qaba wallahi dhiibbaa namarratti qaba naabbalee wanti waan akkasaniiti heerfoonidha waa haffazuu waa barachuu hifzii quraanaa toohida hadiisota garaagaraa heerfoonidha fayyadama hojjechuu illee hin danda'ama jechuudha haasofni hiriyoota taasisan kun jibbaaf osoo hin taane rakkoon qabu inni gin matarra dhiibbaa geessa bataami bowwoo mataatiif nama saaxila wallahi laasuu bataami badaadhaan hin arga waanuma mataan kun nama waafatuuf wallaale lakkaa edaa silkiidhaaf nama waafatu na akkasii bakka har'aan kanuma isinitti haasaya maashina abbaan ajaboo bitee dhufe kanallee iskiriin riikardii dhumaas hojii haasa'u isiniif erga jedhee iskiriin riikardii waraabee maashinni kun kan bukeessu isinii galee kan daabboo bukeessu badaamiin namatti tola baasee wallahi wabillahi hojiin daabboo